Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa qabannee dhiyaannee jira. Sagantaa keenya isin beeksisuun kan isin faana turu aan Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'u oduudha. Itti aansuun gabaasa oduu qabna. Akkuma beekamu Oromiyaa bakka garagaraatti hongee fi beelli ammaachaa jiraachuusaa ni beekama. Dhimma kanarratti hongeen kibba Oromiyaa fi siyaasa bilxiginnaa mata duree jedhu jalatti qophii qindeessine isin biraan geenya. Xumura irratti immoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu jalatti gaafii fi deebii waadaa miidiyaan Dr. Daani'el Dibaabaa waliin haala yeroo irratti taasise keessaa kan fudhannetu isin dhiyaata. Jalqabaa haga dhumaa nu faana bu'aa jechaa gara oduuttan isin ceesisa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n uummata keenya kibba Oromiyaa godina Booranaatti hongeen miidhaman gargaaruuf kan oolu qarshii 100,000 karaa waldaa gargaarsa Oromoo Ooran arjoomee jira. Waldaan gargaarsa Oromoo Ooran uummata keenya Booranaa fi Gujii hongee fi beelaan dhumataa jiruuf hawaasni Oromoo biyya keessa fi alaan waan danda'uun akka gargaaruuf bitootessa 4/2023 guyyaa buriitti karaa zuumitiin sagantaa galii argamsiisu qopheessee beeksisa facaasuun isaa ni yaadatama. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Oromoota Boorana hongeen miidhameef gargaarsa gochuuf qophii ta'uu beeksise. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa uummata Booranaaf gargaarsa akka godhamu waamicha dhiyeesseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa ibsaa kennaniin Booranni yoo bisaan gaafatan aannan namaa kennu yeroo ammaa sababa hongeen loon jalaa dhume deeggarsa lammii gaafataa jira jedhaniiru. Uummata rakkoof saaxilame kana dandamachiisuuf akka dhala namaatti dirqama qabna akka shaariyaatti immoo dirqama dachaa qabnaa jedhaniiru. Barreessaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Ahmad Muusaa namni waan qabuun lakkoofsa herreega baankiiwwan qophaa'een deeggaruu akka qabu dhaamaniiru. Lakkoofsa herreegaa kunneenis baankii daldala Itoophiyaa 5582, baankii hojii gamtaa Oromiyaa 10,93,40,62,26, baankii Zamzam 22,22,55, baankii Hijiraa 30,80,10, baankii Dashan 79,55,71,27, Duwwaa 9,73 akka fayyadamee galii godhu dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Yeroo ammaa uummanni Oromoo keessa fi alaan dhaabbattoonni fi abbootiin qabeenyaa hedduun Oromoota Booranaa hongee fi beelaan miidhamaa jiran baraaruuf deeggarsa bifa adda addaan godhaa jiran cimsanii itti fufaniiru. Haala hongee fi beela godina Booranaa xiqqeessuu fi siyaasa ittiin dalaguun uummata mufachiise. Balaa hongee Boorana xiqqeessuu fi lubbuun namaa sababa kanaan bahee kan hin jirre fakkeessee dhiyeessuun mootummaa naannoo Oromiyaa uummata dhumaa jiruuf dantaa dhabuu fi siyaasa ofii tarkaanfachiisuuf lubbuu namaan shiruudha jechuun jiraattonni godina Booranaa komii qaban mul'isan. Gabaasaaleen viidiyoo fi suuraan mul'atan kan ulfaatina hongee fi beela godina Booranaa mul'isan baay'inaan ba'aa jiran fudhatama dhabsiisuun hongeen uumames humna keenya olii miti
Sababa kanaanis lubbuun darbee hin jiru jechuun ejjennaan PP Oromiyaa tibba kana mul'ise kan isaan gaddisiise ta'uu jiraattonni yaada isaanii saabaa'uuf laataniin ibsaniiru. Hordoftoota keenya kana irratti gabaasa qindeeffannaa oduu akkuma xumurreen isiniif dhiyeessina. Dhaabbileen mirga namoomaa miseensonni tokkummaa mootummoota sochii Itoophiyaa akka morman waamicha taasisan. Dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii 60 ol ta'an miseensonni mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii United Nation sochii Itoophiyaan qorannoo gareen ispaartota United Nation dhabsiisuuf deemtu dura akka dhaabbatan waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen kunniin xalayaa miseensota mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erganiin kan gaafatan Itoophiyaan garee qorannoo sarbama mirga namoomaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raawwatan jedhaman qorachuuf hundaa'ee jalqaba mormaa turte. Dhiyoo kana immoo ergamni qorattoota kanaa akka adda citu wixinee qopheessuun sochii eegaluu ishee ibsamuu hordofee dhaabbileen kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch keessa jiran waamicha kana kan dhiyeessan. Dhaabbileen kunniin ibsa isaanii keessatti garee namoomaa fi tokkummaa mootummaan hundaa'ee xumuratti tolchuuf wixinee Itoophiyaan qopheessite yaadda'uu ibsan. Gareen kun galma siyaasaa qaba jechuun kan mormite Itoophiyaan qorattoonni dhimma Itoophiyaa qoratan kun deeggarsa maallaqaa akka hin arganneefis socho'aa turte. Baatii gurraandhalaa keessa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin qorannoon tokkummaa mootummoota gamtoomanii United Nation deeggaramuu hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF jidduutti mallattaa'e gufachiisuu mala jechuun akeekkachiisanii turan. Obbo Dammaqaan gamtaan Afrikaa Itoophiyaa bira dhaabbachuun ergama koomishiniin kun qabu akka adda citu gaafatanii jiran. Sochii Itoophiyaa kun dorgomaa kan hin qabnedha jechuun dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii kanneen ibsaniiru. Adeemsi kun waa'ee qorannoo idil addunyaa fakkeenyummaa balaa qabuu hordofsiisuu mala jechuunis akeekkachiisanii jiran. Dhaabbileen kunniin sochiin Itoophiyaan miidhamtoota haqaa akka hin arganne taasisan dhaabbilee biyya keessarraa shakkii ibsan muufachiisaara jechuun ibsaniiru. Itoophiyaan kanaan dura kanneen badii raawwatan seeraan akka gaafataman akka taasistu ibsitee turte. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa qoratu waggaa dura ture himannaa sarbama mirga namoomaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa fi kan raawwataman jedhaman qorachuuf kan hundaa'e. Gareen ekspertoota dhimma Itoophiyaa qoratu ibsa fulbaana keessa baasen mootummaa federaalaa fi michoonni isaa Tigraayitti yakka namoomaa raawwataman ni amannaa jedhanii turan. Hidhattoonni mootummaa dargaggoota dirqiin gara mooraa waraanaa geessuuf walitti qaban dargaggoonni qeerroon uleen faccisanii namoota walitti qabamaa turan baraaran. Bitootessa 1/2023 waaree booda naannoo sa'aatii 3 walakka bulchiinsa magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa 4 jedhamuun kan beekamu naannoo waajjira poolisii milishoonni dargaggoota Oromoo 200 ol ta'an dirqiin walitti qabanii gara mooraa waraanaa geessuu wayita jedhan qeerroon dargaggoonni Oromoo mormuun milishoota uleen dura dhaabbachuun ofirraa ari'anii dargaggoota qabamanii turan baraaranii jiru jedha oduun saaba'uu qaqqabe. Akka maddeen naannoo sanii nuuf gabaasanitti dargaggoonni yookiin qeerroowwan milishoota hidhatanii jiran uleen dura dhaabbatanii ofirraa deebisuun ijoollee Oromoo hidhamanii turan baraaraniiru. Booda poolisoonni hedduun konkolaataan fe'amanii dhaqan naannicha weeraruun dargaggoota hedduu reebichaan akka miidhan oduun arganne ibsuun dargaggoota 15 ol ta'an ammoo fuudhanii akka deeman addeessaniiru. Kibbaba Oromiyaa godina Arsii Lixaa Ona Gadab Asaasaa ganda Xijjoo Qeerransaatti uummanni komii dhiyeessan. Akka odeessi maddeen addeessutti bitootessa 2/2023 Ona Gadab Asaasaa ganda Xijjoo Qeerransaatti kaabinee fi kaadira MPP ummata magaalaa reebuun waan gurguratee bitachuuf jedhu milishaa gandaa itti bobbaasuun akka magaalaa hin deemne ogguruu walgahii deemuu qabdu jechuun humnaan itti roorrisuutu dhagahame. Akka odeessi maddeenii dabaluun addeessanitti ona kana keessa shaneen galteerti keessattuu ganda Xijjoo Qeerransaa kana keessatti shanee milishaa gandaa irraa qawwee hiikkatteerti waan ta'eef halkanii fi guyyaatti darabee waardiyyaa bahuun eeguu qabdu jechuun uummata hiraarsaa jiran. Kana malees maqaa raayyaa ittisa biyyaa gargaaruu jedhuun uummata namaatti qamadii kiloogiraama 15 akka guurramu murteessuun namni kana hin goone warra ergama addaa shanee irraa fudhateedha jechuun uummata doorsisaa fi sodaachisaa jiraachuu maddeen keenya ifa godhaniiru. Bifuma wal fakkaatuun uummata gaafii mirgaa gaafatee maaliif gaafattaan ergama addaa qabdu namoota hedduu hidhanii
waabiin akka gadi dhiisanis maddeen keenya achirraa ifoomsaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Sagantaalee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo waliin turtii gaarii. Oduu keenya waan dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa dhimma hongee fi beela godina Booranaa irratti ibsaa fi deebii mootummaan naannoo Oromiyaa kennaa jiru irratti komii hawaasni dhiyeessu irratti gabaasa qindeeffanne isiniif qopheessine caqasaa. haala hongeef beela godina Booranaa xiqqeessuuf siyaasa ittiin dalaguun uummata mufachiise. Balaa hongee Booranaa xiqqeessuuf lubbuu namaa sababa kanaan bahe kan hin jirre fakkeessee dhiyeessuun mootummaa naannoo Oromiyaa uummata dhumaa jiruuf dantaa dhabuuf siyaasa ofii tarkaanfachiisuuf lubbuu namaan shiruudha jechuun jiraattonni godina Booranaa komii qaban mul'isan. Gabaasaaleen viidiyoof suuraan mul'atan kan ulfaatina hongeef beela godina Booranaa mul'isan baay'inaan ba'aa jiran. Fudhatama dhabsiisuun hongee uumames humna keenyaa ol miti sababa kanaafis lubbuun darbe hin jiru jechuun ejjennoo PP'n Oromiyaa tibbana mul'ise kan isaan gaddiise ta'uu jiraattonni yaada isaanii saabaa of laatan ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee hamaa waggaa 40 darbe keessaa hin mul'atin mudateen wal qabate namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisuuf gargaarsa dhiyeessuu irratti deebii sirrii laadheera jechuun himatus kun siyaasa ofii ittiin babbareechifachuuf malee osoo kun ta'eera ta'e haalli har'a mul'atu kun hin ta'uu ture jechuun ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatama dhabsiisan uummatni. Waajjira busaa gonnoofaa Oromiyaatti daayireektara loojistikii deebiif deebisanii dhaabuu kan ta'an obbo Dabalaa Ittaanaa dhimma hongee godina Booranaatti uumame ilaalchisee yaada addis istaandaardiif laataniin mootummaan naannichaa rakkoolee akkanaa irratti qorannoo taasisaa turuuf bara kana baajata miiliyoona 200 ol ramadee hojjechaa ture jechuun kan isaan dubbatan irratti yaada uummataa gaafanneen maallaqni ramadamee osoo dhugumaan waan jedhameef ooleera ta'e silaa lafarratti jijjiirama arginaa. Hongeef beelli kun yoo xiqqaate waggaa 3-4 lakkoobsiseera. Osoo balaa hongeen kun qabatee dhufuu hanqisuuf hojjechaa turan ta'e horiin uummata kanaa miiliyoona 4 ol hin dhumuu ture. Beelaan wal qabatee buqqaatiin uummataa hin dhalatuu ture. Bakka kun ta'etti maal baraaruuf hojjechaa turan jechuun ibsa kana fudhatamaa dhabsiisu. Qondaalli mootummaa PP naannoo Oromiyaa addis istaandaardiif ibsa laatan kun uummatni beela'ee gargaarsa argataa ture, argataas jira. Sababa hongeetiin namni du'e hin jiru jedhanii dhugaa uummataa dhoksuuf lubbuu namaan qumaara siyaasaa taphatanis dhugaan jiru garuu uummatni sababa beelaan lubbuun ba'aa jiraachuun mirkanaa'eera. Jiraataan onaa areeroo ji'aan dura amma loowwan keenya irraa abdii kutanneerraa lubbuu keenya oolfachuuf tattaafachaa jirra jechuun dubbachuu isaanii kan yaadachiise addis istaandaard. Ogeessi koominikeeshinii aanaa areeroo obbo Dinqaa Daadhii uummatni dandeettii beelaa dandamachuu xiqqaa waan qabaniif jaarroleef daa'imman beelaan du'aa jiru jechuun yaada ji'a tokko dura laateen ragaa ba'uu isaa yaadachiiseera. Gama biraan BBC'n gabaasaa har'a baaseen dhaabbileen biyya keessaaf alaa Itoophiyaatti lammiileen miiliyoonotatti lakkaaman haala yaaddessaa keessa jiru jechuun ibsuu isaanii ifa godha. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO namootiin miiliyoona 24 ta'an rakkoo jabduu keessa jiru jechuun ibseera.
lammileen biyyattii jijjiirama qilleensaaf waraanaan gargaarsa eeggatan dandamachiisuuf doolaara biiliyoona 4 akka barbaachisu tokkummaan mootummoota UN beeksisuu BBC'n gabaaseera. Itoophiyaa keessa dhaabbileef waldaaleen miti mootummaa 400 ol jiraachuu kan gabaase BBC'n kanneen keessaa 40 kan ta'an godina Booranaa keessatti akka argaman ragaan uummata irraa argate ifa godha. Hongeen yeroo dheeraaf ture kun rakkoo qaqqabsiisuu otoo beekamu dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa dhimmichi isaan ilaallatu maal hojjechaa turan jechuun gabaasaa bal'aa dhiyeesseera. Jirtane fayyuma ya jolle biyako nagan sinifatahu ya obbale yaleko wa inkesan kuno damase qalbiko fungonyaate yanni kesan ukese kamako rote kamsise lamin ko godane biya salakise wani gabruman ngoti baye Kosena fidubana Rabbi nufta barse Harmendi sedira Ilman gutti fattiyati oromti chagoran duida shitti batte gurgura Lafti keenya magarisa hundanu magarisa Gara lammi ko belesa dafka kote bula biyya ko kanyatu awanisa Kana oton argu akkamitan obse jallisa Kana oton argu